Akkam jirtu nagaa keessanii maatii Odaa Akaadaamii ani nagaa koodha Waaqayyoof haa galatu. Egaa emerging technology ga koorsii kana chaaptarii jalqabaatii kaafnee hanga chaaptarii 4tti walii wajjiniin ilaallee turre. Har'a ammoo chaaptarii 5ffaa walii wajjiniin eegalle jechuudha. Gara tiitoriyaalii keenya guyyaa har'aatti utuu hin seeniin garuu adaraa keessan gaaddisa Odaa kanaaf Odaa Akaadaamiidhaaf ijoollonni maatii hin taane yoo jiraattan bakka subscribe jettutti bu'uudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas immoo viidiyoon nu hojjennu kun barnoonni nu ilaachaa jirru kun ijoollota biroo mooraa yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti argaman garaagaraa keessa jiran akka dhaqqabuudhaaf immoo share gochuudhaan like gochuudhaan nu tumsaa. Akkasumas immoo yaada keessan karaa koomentii nu biraan gahaa isiniin jenna. Egaa chaaptarii 4ffaan kun egaa chaaptarii 5ffaan kun egaa augmented reality dha. Augmented reality yookaan immoo inni kun egaa augmented reality gaafa jennu dhugoommii dabalame jechuudha. Dhugoommii dabalame dhugaa irratti wanta dabalame yookaan immoo wanta qabatamaa jiru irratti wanta dabalamedha. Just konseptii isaa sirriitti gadi fageenyaan bal'inaan walii wajjiniin waan ilaalluuf egaa just amma kana isin qoruun qabu konseptii haaraa ta'u iyyuu malee garuu yaada isin akka salphaatti akka isin qabattaniidhaafis bifa baay'ee salphaa ta'een walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Gamma augmented reality gaafa jennu maal jechuu akka ta'e iddoo kana biratti egaa suuraa kana irratti maal agarra mixed reality kan jedhu agarra. Mixed reality kun maalidha gas keessatti dhugoommii makame yookaan immoo dhugoommii mixed ta'e. Isheen kun mixed reality dhaa fi augmented reality garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Isatti garaagarummaa akka qabaatan immoo walii wajjin ilaalaa deemna waan ta'eedhaaf rakkoo hin qabaatu. So mixed reality dha jechuudha isheen kun. Itti aansuudhaan kan jiru real environment kan jennu naannoo dhugaa yookaan immoo naannoo natural ta'e, naannoo dhugaa ta'e, naannoo wanti biraan ittiin makamne yookaan immoo mixed kan hin taane kan qabatamaa ta'e jechuudha. Inni biraan augmented reality amma jenneerra dhugoommii dabalame inneerra dhugaadha garuu dhugaa sana irratti immoo wanti dabalame wanti dabalataa tokko akka jiru sirriitti egaa konseptii isaanii gadi fageenyaan inni ilaalla. Garuu immoo just ammaaf yaadatti akka isin qabattaniidhaaf waan tokko kaasee isinitti taasisuu barbaade. Inni biraan augmented virtuality yookaan immoo AV kan jennu. Augmented virtuality kun chaaptarii 5ffaa kana keessatti egaa hiikaa akkamii qaba yoo jenne fakkeessummaa dabalame jechuudha. Silumayyuu fakkiidha malee wanta qabatamaa yookaan dhugaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma augmented reality gaafa jennu dhugaa tokko irratti dhugaa wanta qabatamaa ta'e tokko irratti wanta dabalametu jira jechuudha. Mixed reality gaafa jennu dhugaa wanta ta'e tokko irratti wanta makametu jira jechuudha. Augmented virtuality gaafa jennu garuu konseptii kanarraa adda ta'een fakkeessummaa dabalame yookaan immoo fakkeessaa kan ture tokko irratti ammas wanta dabalame kan agarsiisudha jechuudha. Inni biraan virtual environment kan jennu inni kun immoo naannoo fakkeessaadha jechuudha. Real environmentiin kan makaa hin qabne kan dhugaa ta'e tokko kan mixed hin taane yookaan kan wanta biraa wajjin walitti hin makamne kan immoo augmented hin taane yookaan immoo kan hin dabalamne akka ta'e real environmentiin. Akkasumas virtual environmentiin immoo naannoo fakkeessaadha jechuudha. Naannoo qabatamaa hin taane yookaan immoo just konseptiiwwan kana egaa sirriitti bal'inaan walii wajjiniin ilaalla waan ta'eedhaaf just koorsii kana irrattis akka seensaatti gurra isin buusuudhaaf malee sirriitti bal'inaan walii wajjiniin ilaalla. Introduction to augmented reality ilaalla jechuudha. Introductionii yookaan immoo seensa isaa ilaalla jechuudha. The idea of augmented reality is to combine or mix the view of the real environment with additional virtual content that is presented through computer graphics. Sirriitti qabadhaa gaa yaada kame akka nuuf keessa qaba. Augmented reality gaafa jennu yaadni augmented reality yookaan immoo
dhugoommii dabalame jennee ibsaa kan jirru kun egaa yaadni isaa ilaalcha naannoo dhugaa qabiyyee fakkeessaa dabalataa kan giraafiksii kompiitaraan dhiyaatu waliin makuu yookaan immoo walitti fiduudha jechuudha. Ilaalcha sirriitti qabadha. Ilaalcha jechuudha kun ilaalcha naannoo dhugaa qabiyyee fakkeessaa dabalataa. Fakkeenyaaf naannoon tokko dhugaa wanti ta'e tokko jira. Qabatamaatti wanti ija keenyaan arginu tokko jira. Wanta dhugaa ta'e, wanta qabatamaa ta'e tokko, wanta qabiyyee mataasaa danda'u tokko qabu irratti wanta fakkeessaa wanta isa fakkaatu tokko daballee walitti daballee isa irratti wanta biraa tokko uffifnee gaafa fuula namaa duratti baafnu inni kun egaa koonseptii augmented reality yookaan immoo dhugoommii dabalame ta'a jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadha. Augmented reality is a form of emerging technology that allows users to overlay computer-generated virtual graphical content in the real world. Augmented reality gaafa jennu gosa teekinooloojii reefu mul'achaa jiru kan fayyadamtoonni qabiyyee giraafiksii fakkeessaa kompiitaraan uumame addunyaa dhugaa irratti akka hordofsiisan yookaan immoo overlay taasisanidha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf amma keessumaa emerging teekinooloojii yookaan immoo teekinooloojii haaraa kana keessatti yeroo ammaa kanatti sirriitti wanta baramaa dhufedha jechuudha. Augmented reality'n kun keessumaa karaa giraafiksiiti. Wanti qabatamaan tokko jira. Wanta qabatamaa sana garasitti garuu dhugaa wanta hin taane tokko dhugoommii sana irratti immoo wanta dabalataa tokko fidame yeroo itti overlay yookaan immoo addunyaa irratti yeroo itti beeksifamaa jirudha jechuudha. Augmented reality refers to a live view of a physical real-world environment whose elements are merged with augmented computer-generated images, creating a mixed reality. Augmented reality gaafa jennu ilaalcha naannoo addunyaa dhugaa kallattiin yookaan immoo live kan jennu tokko wanta kallattiidhaan darbaaruudha mitiiri wanta kallattiidhaan wanta dhugaa ta'e tokko ilaalcha naannoo addunyaa dhugaa ta'e yookaan immoo ilaalcha naannoo addunyaa kallattiidhaan yookaan live mul'atu kan kutaaleen isaa fakkiiwwan kompiitaraan uumaman waliin walitti makuun dhugoommii makame yookaan immoo mixed reality uumuudha jechuudha. Ilaa konseptii kana sirriitti qabadha. Mixed reality uumuu jechuudha. Augmented reality keessatti kaayyoon isaa maalidha? Mixed reality uumuu yookaan dhugoommii makame uumuudha. Fakkeenyaaf amma qabatamaatti wanti nuyi agarru tokko ni jiraata. Fakkeenyaaf amma suuraa sunshine haa ta'u yookaan qarqara galaanaa ta'u yookaan immoo duumessaa ta'u yeroo baay'ee suuraa gaafa fudhannu fakkeenyaaf amma suuraa gaafa fudhannu qabatamaatti wanti nature ta'e tokko wanti live ta'e tokko yookaan immoo wanti dhugaa addunyaa ta'e tokko ni jiraata. Sanarratti garuu giraafiksii kompiitaraatiin halluu garaagaraa jijjiiruudhaan bifa namatti toluu danda'uuf bifa attraactive ta'een karaa giraafiksii wanti ta'e tokko itti dabalamaa gaafa dhufu augmented reality'n kun ilaalcha gara mixed reality yookaan immoo dhugooma wanta dhugaa ta'e garuu wanta makiinsa qabu yookaan wanta makoo wanta karaa giraafiksii wanti biraan itti dabalamee ija namaatti akka tolu godhame sana dabalata jechuudha. Through augmented vision, the information about the surrounding real world helps the user can digitally interact with and adjust information about the surrounding environment. Mul'ata dabalame yookaan immoo mul'ata dabalame yookaan immoo augmented vision gaafa jennu kanaan egaa odeeffannoon naannoo addunyaa dhugaa irratti argamu fayyadamichi odeeffannoo naannoo isaa jiru dijitaalaan akka wal quunnamuu fi akka sirreessuuf gargaara jechuudha. Akka sirreessuuf gargaara. Augmented reality is the integration of digital information with the user environment in real time. Augmented reality egaa odeeffannoo dijitaalaa naannoo fayyadamaa waliin yeroo qabatamaatti yookaan immoo yeroo real time jennu tokko irratti walitti makuudha jechuudha. Laa fakkeenyaaf kan sirriitti qabadha. Snapchat jechuudha fakkeenyi augmented reality keessaa inni bu'uuraa augmented reality dhaaf fakkeenyi inni bu'uuraa Snapchat jechuudha. Snapchat Snapchatiin fakkeenyaaf egaa amma just ijoollonni baay'een quba qabdu jedhee yaada waa'ee keessumaa kaameeraa Snapchatii yommuu fayyadamtan qabatamaatti fakkeenyaaf amma namni tokko suuraa gaafa ittiin ka'u qabatamaatti wanti nature ta'e tokko wanti human being ta'e tokko ni jiraata yookaan namni tokko suuraa gaafa Snapchatiidhaan ka'u qabatamaatti wanti dhugaan tokko ni jiraata. Wanta dhugaa sana irratti garuu wanta dhugaa hin taane tokko yookaan immoo
wanta karaa giraafiksii irratti dabalu fakkeenyaaf amma gilaasii ijaa irratti ofirratti dabaluudhaan ta'uu danda'a. Kalarii nama gurraacha ture tokko gara diimaatti jijjiiruudhaan ta'uu danda'a. Fiiltarii jijjiiruudhaan ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa inni qaama namaa irratti jijjiirama fidu suni wanta dhugaa ta'e tokko irratti makaa inni geggeessu yookaan wanta dhugaa real time ta'e tokko irratti immoo karaa giraafiksii itti makuudhaan wanta tokko wanta ta'e tokko dhugaan isaa utuu jiru dabalata wayii wanta inni itti fe'eedha jechuudha. Isa kanaaf egaa Snapchat akka augmented reality fakkeenya isaatti fudhachuu ni dandeessu. As keessatti egaa inni biraan augmented reality devices kan jennu yookaan immoo meeshaalee augmented reality kan jennu. Meeshaaleen garaagaraa ni jiraatu jechuudha. Yeroo baay'ee qormaata irrallee dhufuu ni danda'u jechuudha. Egaa isaan kun firoomsii keessatti dhufuu danda'u yookaan barreessii keessatti dhufuu danda'u waan ta'eedhaaf sirriitti adda baafachuu danda'uuti isinirra jiraate. Jalqaba irratti head up display kan jennu. Isheen kun egaa inni agarsiistoota mataa ol qabaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf laam argaarti yoo ta'e wantoota agarsiisan ni qabaatu mataa ol qaban. Fakkeenyaaf amma wantoota mataa ofii irratti uffatamee garuu immoo wantoota biraa qaama biraa addunyaa hin mul'anne tokko irratti wantoota agarsiisan biraa jechuudha. Qabatamaan tokkotu jiru wantoota sana irratti dabalataan wantoota agarsiisanidha. Meeshaan kun egaa meeshaa akka sanaadha. Yeroo baay'ee biyya Ameerikaa keessatti egaa enjoy itti gochuudhaaf warri Ameerikaa yeroo baay'ee ittiin fayyadamu jechuudha. Muuziyeemii isaanii keessa ni jiraata. Inni biraan holographic display kan jennu. Kunis smart glasses kun immoo manneen fuulaa jedhamaniire yookaan immoo daawwitii qaroo jedhamuun anis hin beekama afaan Oromootiin isa kana ilaalarti yoo ta'e smart glassonni smart ta'an baay'een isaanii fakkeenyaaf amma loltoota garagaraatiif kan eeyyamamu namoonni garagaraas normaalii bitanii itti fayyadamuu kan danda'anii qabatamaatti wanta jiru tokko qabatamaan isaa akka ta'etti ta'etu jiru garuu jijjiirama irratti agarsiisuudhaan kan agarsiisu jechuudha. Optical see-through display kan jennu agarsiisota optikaalaa keessaan mul'atan viidiyoo see-through display agarsiisota viidiyoo keessaan mul'atan handled or smartphone based kan harkatti qabatamu yookaan immoo smartphone irratti kan hundaa'e wantoonni kunneen egaa augmented reality device jechuudha yookaan immoo meeshaalee augmented reality jechuudha egaa. Irraa keessan egaa ijoollonni maatii keenya hin taane bakka subscribe cuqaasuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'an ni jedhu yeroo hundumaa dhaamsa keenyadha. Yeroo irra deddeebinees akkuma isin beeksifnu itti aansuudhaan egaa keessatti and what is virtual reality. Isheen kun immoo akkasumas virtual reality immoo maalidha kan jedhu irratti konseptii kana walii wajjin ilaallachuudha sirriitti. Virtual reality tricks your senses into thinking you are in different environment or world apart from real world. Virtual reality kan jennu kun egaa miira keedha yuu edee kan itti nu ibsu kan ilaala. Virtual reality miira kee goyoomsuun addunyaa dhugaa irraa ala naannoo yookaan immoo addunyaa biraa keessa akkatti jirtu akkasitti dhaga'amu taasisa jechuudha. Qabatamaatti addunyaan keessa jirtu tokko yookaan environmentii keessa jirtu tokko ni jiraata. Fakkeenyaaf amma gaaddisa mukaa teesseetti ta'uu danda'a, naannoo bishaan jiru teesseetti ta'uu danda'a, mana kee keessa teesseetti ta'uu danda'a, ciisaata ta'uu danda'a. Garuu virtual reality miira kee goyoomsa jechuudha. Inni kun egaa tricks your senses miira kee goyoomsuudhaan addunyaa dhugaa irraa ala addunyaa biraa keessa akkatti jirtutti fiil akkatti gootu si godha jechuudha ganni kun. Ittaanuudhaan virtual reality is a general term for immersive experiences and the context via a virtual reality headset or HMD or head-mounted display. Virtual reality niga jecha walii galaa muuxannoowwan nama liqimsan fakkeenyaaf amma immersive kan jennu muuxannoowwan nama liqimsan jechuudha. Gasa kana akkata kana irra ibsuu ni dandeenya. Akkasumas qabiyyeelee kallattii virtual reality kan jennu headset yookaan immoo head mounted display kanaan dhiyaataniif kan tajaajiludha jechuudha. Inni kun
nama liqimsuudhaan namni miira isaa wanta amma keessa jiru environmentii amma keessa jiruun alatti environmentii biraa keessa jiraachaa akka jirutti akka inni yaaduudhaaf akka wanta barrisaa jirutti akka inni yaaduudhaaf akka wanta environmentii biraa keessa jirutti akka inni yaaduudhaaf kan miira namaa jijjiirudha jechuudha virtual reality kun. It refers to a computer technologies using reality headsets to generate realistic sounds, images, and other sensations that replicate real environment or create an imaginary world. Kun egaa teknooloojiiwwan kompiitaraa sagaleewwan ta'uu danda'u, fakkiiwwan garaagaraa miira qabatamaa naannoo dhugaa fakkaatan yookaan addunyaa yaadaa uumuuf meeshaalee mataatti hidhaman yookaan immoo headset fayyadamuun kan agarsiisudha jechuudha. Inni kun just meeshaan kun I think biyya keenya keessallee akka inni gale quba qabaa. Meeshaa headset jedhu kana fayyadamuudhaan fakkeenyaaf amma namni yeroo baay'ee mana keessatti olii gadi fiigee yeroo qoda caccabsu faanii agarte jechuudha. Maanni mataa isaatti uffatee wanti inni jiru sun addunyaa inni keessa jiru osoo hin taane addunyaa sodaachisaa fa'aa itti agarsiisa. Akka wanta gaararraa kufaaruutti, akka wanta qilleensa keessa balali'aaruutti, akka wanta bineensi wayii isa kaachisaa jirutti yeroo inni itti agarsiisu ganamni addunyaa keessa jiru sana utuma beeku garuu miirri isaa sun hatameera yookaan miirri isaa sun goyoomsameera waan ta'eedhaaf ganamni yeroo inni itti baqatu yeroo inni itti sodaatu agarra jechuudha. Inni kun egaa ga'ee virtual reality akka ta'edha. The content is 100 digital and computer generated. It also called a computer simulated reality. As keessatti egaa qabiyyeen isaa virtual reality gaafa jennu persentii 100 keessaa 99 utuu hin taane persentii 100 keessaa 100 dijitaala kan ta'edha jechuudha. Akkasumas kompiitaraan kan uumamedha jechuudha. Inni kun dhugaarraa wanta fagaatedha. Virtual reality dhugaarraa wanta fagaatedha jechuudha. Persentii 100 keessaa 100 sobadha yookaan immoo addunyaa qabatamaa hin taane kan namatti agarsiisudha jechuudha. Kunis dhugooma kompiitaraan fakkeeffame yookaan immoo computer simulated reality kan jedhamuun beekamudha. Computer simulated reality jedhamuun kan beekamudha yookaan immoo dhugooma kompiitaraan fakkeeffame yookaan immoo kaayyooffame jechuu dandeenya. Inni kun persentii 100 keessaa 100 addunyaa biraa akka inni namatti agarsiisudha. Itti aansuudhaan advanced virtual reality environment engage all 5 senses. Naannoon virtual reality ga wantoota kana ni hammata jechuudha. Fakkeenyaaf amma test yookaan immoo dhandhamuu saayiti kan jennu arguu ismeel fuunfachuu akkasumas touch tuttuquu sound dhaga'uu. But it is important to say that this is not always possible. Haa ta'uyyuu malee egaa garuu kun yeroo hundumaa danda'ama jechuun rakkisaadha jechuudha. Naannoo virtual reality ta'e keessatti yookaan immoo advanced virtual reality environment kan jennu keessatti engage godha akkasumas advanced gochuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu hirmaachisuu danda'u iyyuu malee kun garuu yeroo hundumaa ta'a jechuu miti. Wantoonni akka arguu, dhaga'uu, tuttuquu kun miireffachuu kun yeroo hundumaa qabiyyeessa jechuu garuu hin dandeenyu. Most virtual reality devices tethered which are connected to a computer and some of them are standalone devices like Google Cardboard is among the most popular and the remaining are smartphone virtual reality. As keessatti maal agarra meeshaaleen virtual reality kun egaa baay'een isaanii jechuudha kanneen kompiitaratti hidhaman yookaan immoo tethered kan ta'an kompiitara wajjin walitti hidhamiinsa kan qaban jechuudha yoo ta'an egaa kaan ammoo of danda'u yookaan immoo standalone kan jennu kompiitaratti hidhamiinsa addaa kan hin qabaanne jechuudha. Yookaan immoo kanneen akka Google Cardboard yoo ilaalle fakkeenyaaf standalone jechuudha isaan kun. Akkasumas kanneen hafan immoo virtual reality smartphone irratti kan hundaa'anidha yookaan immoo remaining are smartphone virtual reality kan jennu. Just inni kun virtual reality yookaan immoo persentii 100 keessa persentii 100 guutuu
environmentii sobaa yookaan miira namaa kan gara biraa keessaa akka wanta galeetti namni akka inni miireffatu kan godhu kuni persentii 100 keessaa 100 addunyaa qabatamaa hin taane akka ta'e ilaalleerra. Kana gaafa ta'u immoo addunyaa kana uumuu keessatti teetardi kan ta'e yookaan immoo walitti hidhamiinsa kompiitaraa kan qaban akkasumas immoo istaandaloon kan ta'an yookaan immoo walitti hidhamiinsa kompiitara kan hin qabne yookaan of danda'uu kan ta'an kanneen afanis immoo ismaartifoonii irratti kanneen hundaa'anidha jechuudha. Wantoota gurguddoo kana sadan irratti hundaa'u jechuudha. Using virtual reality devices such as HTC Vive, Oculus Rift or Google Cardboard, users can be transported into a number of real-world and imagined environments. Meeshaalee virtual reality kanneen akka HTC Vive kan jennu akkasumas Oculus Rift yookaan immoo Google Cardboard kan jennu fayyadamuudhaan meeshaalee akka kanaa fayyadamuudhaan fayyadamtoonni gara naannoo addunyaa dhugaa fi addunyaa yaadaa hedduutti geeffamuu danda'u jechuudha. Just wantoota keessa jiran yookaan immoo addunyaa keessa jiran keessaa ba'uu gaafa barbaadan kana gaafa jennu namni yeroo baay'ee gadda keessa yeroo seenu wantoota garaagaraa keessa yeroo seenu addunyaa keessa jiru irraanfachuu gaafa barbaadu biyyoota gurguddatan keessatti namni yeroo baay'ee wantoota isaan miidhan garaagaraa gochuu qofaadhaan utuu hin taane miira isaanii kana jalaa ba'uudhaaf wantoota kanatti fayyadamuudhaan yeroo isaanitti addunyaa biraa keessa akka wanta galan itti fiil gochuudhaaf wantoota kanatti maa'ii ba'an ni agarra jechuudha. Using virtual reality devices such as virtual reality technology creates an environment in which the user feels and seems to be moving inside a computer created virtual world in the same way people move inside the natural environment. Teknooloojiiwwan kunneen naannoo fayyadamtichi yookaan namni fayyadamu sun akkasumas naannoo uumamaa keessa socho'utti yookaan immoo addunyaa fakkeessaa ta'e virtual world kan jennu kompiitaraan uumame keessa socho'aa akka jiru akka itti dhaga'amu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf users feels and seems feels jechuun wanta nuyi miireffannuudha miti wanta nuyi feel goonuudha. Seems kan nuyi jennu kunis immoo miireffannaa keessaati jechuudha. Miireffannaa keessaa yaada keessaa miireffannaa keessaa just akka kanatti namni akka yaadu kan godhudha jechuudha. Isa kana sirriitti bal'inaan walii wajjin ilaalleera. Fakkeenya kana draagoonsiidha yookaan immoo jawweedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni draagoonsii kana sirriitti I think yeroo baay'ee kan argachuudhaaf illee carraa hin arganne haa ta'u iyyuu malee garuu draagoonsiin kun yeroo baay'ee namni wanta sana keessa seenuudhaan wanta akka wanta biraa keessa jiru addunyaa biraa keessa jirutti sodaa guddaa yeroo inni itti dhaga'amu faanii agarra. Isa kana inni kun persentii 100 keessaa 100 namni addunyaa biraa keessa akka jirutti akka inni yaaduudhaaf karaa virtual reality teknooloojiiwwan ITtiin wantoota qophaa'anidha jechuudha isaan kun. Virtual reality device kan jennu meeshaaleen virtual reality kunneen kanneen akka standalone jennee sila bakka gurguddaa sadiitti qoodne jechuudha. Of danda'aa kan ta'an yookaan standalone kompiitaraa wajjin walitti hidhamiinsa kan hin qabne inni lammaffaan smartphoneedhaan. Smartphonein kun immoo warra kana lamaan gidduu jiru jechuudha. Standalone kan ta'an yookaan immoo of danda'oo kan ta'aniif teetardi yookaan immoo kan hidhame yookaan immoo kompiitaraa wajjin walitti hidhamiinsa kan qabu kana gidduu kan jiranidha jechuudha. Asumaan ijoollonni viidiyoo kana like hin goone like godhaa akkasumas yaada keessan immoo karaa komentii nu biraan ga'a. Itti aansuudhaan kan ilaallu konseptiin inni biraan mixed reality dha yookaan immoo dhugooma makame mixed kan ta'e kana walii wajjin ilaalla. Mixed reality referred to as hybrid reality is a merging of real and virtual world to produce new environments and visualization where physical and digital objects coexist and interact in real time. Dhugoomni makame yookaan immoo virtual mixed reality gaafa jennu hybrid reality jedhamuunis kan beekamudha jechuudha. Hybrid reality jedhamee qormaata keessanii dhufuu danda'a.
qooda kanaa immoo mixed reality jedhamee isinii dhufuu danda'a. Isa kana wal bira qabaati sirriitti qabachuu danda'u qabdu jechuudha. Hiikkaansa tokko akka ta'e. Inni kun egaa mixed reality kan jennu kun addunyaa dhugaa fi addunyaa fakkeessaa walitti makuudhaan yookaan hybrid kan ta'e naannolee fi mul'atawwan haaraa meeshaaleen qaama yookaan immoo fiizikaal kan ta'anii fi diijitaalaa wal bira itti jiraatanii fi yeroo qabatamaatti yookaan immoo yeroo real time ta'e tokkotti kan wal quunnamuun uumamanidha jechuudha. Inni kun egaa hybrididha jechuudha. Hybridii lamman isaa keessaa qabu mixedidha yookaan makaadha waan ta'eedhaaf. It allows for digital context to integrate, enrich and interact with the user's real-world environment. Qabiyyeen dijitaalaa naannoo addunyaa dhugaa fayyadamaa waliin akka wal funaanu yookaan immoo akka badhaadhuu fi wal quunnamtii akka uumu taasisa jechuudha. Qabiyyee dijitaalaa naannoo addunyaa dhugaa fayyadamaa tokkoof yookaan integrate akka inni ta'u wal fudhataa akka inni ta'u gochuu keessatti hybrididha waan ta'eedhaaf dhugaa irraa yookaan wanta real ta'e irraa hin fudhata. Akkasumas immoo addunyaa sobaa keessaas fudhachuudhaan ijaa walitti makuudhaaf inni kun egaa real world environment keessatti usersiin yookaan fayyadamaan tokko interaction akka inni qabaatu gochuu keessatti ga'ee olaanaa qabachuudha. Mixed reality lenses or headsets present an overlay of digital content that interacts with objects in the real world in real time. Kun egaa maal ibsaa leensiiwwan yookiin immoo meeshaaleen mataatti hidhaman headset jechuudhaan kan inni gara olitti ilaalle jechuudha. Mixed reality qabiyyee dijitaalaa addunyaa dhugaa irratti hordofsiisuun meeshaalee dhugaa waliin yeroo qabatamaatti akka wal quunnaman taasisu jechuudha. Yeroo qabatamaa ta'e tokko keessatti yookaan real time yeroo ta'e tokko keessatti akka wal quunnaman taasisu jechuudha. Leensiiwwan mixed reality yookaan mixed reality lenses kan jennu kun just qabiyyeen isaanii ifaa ta'an iyyuu malee konseptii haaraa waan ta'aniidhaaf immoo sirriitti qabachuu danda'uutu isin bira jiraata. It allows for digital content to integrate, enrich and interact with the user's real world environment. Qabiyyeen dijitaalaa naannoo addunyaa dhugaa fayyadamaa waliin akka wal agarsiisu ta'e galaallee jechuudha. Mixed reality lenses or headsets present an overlay of digital content that interact with objects in the real world in real time. Kanas ilagaa just kun wanta ifaadha jechuudha. Sirriitti walii wajjin ilaalleerras waan ta'eedhaaf isa kana irra deebi'ee isin hubachiisuuf si yaadeen ture garuu mooramma kana wanta adda ta'e hin qabu. The key characteristics of mixed reality is that the synthetic content and the real world content are able to react to each other in real time. Amalli ijoon mixed reality qabiyyeen namtolcheen yookaan immoo scientific kan ta'e qabiyyeen namtolcheenii fi qabiyyeen addunyaa dhugaa yeroo qabatamaatti walitti deebi'u yookaan immoo react kan jennu kennuu danda'uudha jechuudha. Kennuu danda'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma qabiyyeen namni hojjetu yookaan namtolchee wanti ta'e tokko ni jiraata. Akkasumas qabiyyeen dhugaan naachuraal ta'e tokko wanti dhugaan tokko react gaafa wal godhu yookaan deebii yeroo waliif raatu inni kun mixed reality yookaan immoo walitti makamiinsa isaanii lamaan agarsiisa jechuudha. Walitti makamiinsa isaanii lamaan agarsiisa jechuudha. The products are in most cases in the research and the development phase, but mixed reality is viewed through transparent wearable glasses. Oomishaaleen isaa baay'een yeroo ammaatti sadarkaa qorannoo fi guddinaa irratti kan argaman yoo ta'u mixed reality'n daawwitii fuulaa yookaan immoo glasses keessaas mul'atuun ilaalame jechuudha. Inni kun wearable glasses transparent. Mixed reality removes the boundaries between real and virtual world using occultation. Dhugoommiin makame yookaan immoo virtual mixed reality kan nuyi jennu kun occultationii fayyadamuudhaan daangaa addunyaa dhugaa fi
fakkeessaa gidduu jiru balleessa jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaan dhugaan tokko ni jiraata, addunyaan fakkeessaa ta'e yookaan immoo addunyaan nam-tolchee ta'e tokko ni jiraata. Daangaa isaanii yookaan baawundarii isaanii balleessa jechuudha. Maaltu miksed riyaalitiin maaliif lamman isaanii walitti fiduudhaan tokko gochuudhaaf yookaan makoo lamman isaanii qabachuu gatii yaaduudhaaf jechuudha. Akkasumas meeshaaleen kompiitaraan uumaman ija fayyadamaatti meeshaalee naannoo dhugaa keessa jiraniin akka haguugaman yookaan immoo obscured akka ta'an taasisa jechuudha. Inni kun egaa fakkeenyaaf meeshaaleen kompiitaraan uumaman ni jiraatu mitiire. Meeshaaleen kunneenii fi akkasumas immoo wantoonni dhugaan qabatamoon dhugaa naannoo keessa jiran ni jiraatu. Isaan kun egaa wal keessa akka isaan galan yookaan immoo walitti haguugamuudhaan obscured akka isaan ta'an gochuu keessatti ga'ee olaanaa qaba jechuudha mixed realitiin. Fakkeenyaaf egaa ammas keessatti mixed reality examples fakkeenyota dhugoommii makamee kana gaafa laallu fakkeenyaaf amma virtual suuraa kana argaa jirtu yoo ta'e fakkeenyaaf amma addunyaan qabatamaa ta'e tokko ni jiraata. Addunyaa sana irratti garuu fakkeenyaaf amma maarkeetii keessattuu deemaa jiru wanta inni yeroo taabileetii kana maarkeetii sanatti qabu wantoonni tokko tokko itti dabalamanii wantoonni nam-tolchee ta'an tokko iskiriinii taabileetii kana irratti ni mul'ata jechuudha. Akkasumas wanti qabatamaan tokko ni jiraata garuu wanta sana biratti immoo addunyaa qabatamaa hin taane yookaan wanti nam-tolchee ta'e tokko ni jiraata jechuudha. Inni kun egaa fakkeenya mixed reality yookaan immoo fakkeenya dhugaa makameeti jechuudha. Makaa AI yookaan immoo makaa artificial intelligence qabaachuu danda'a. Nam-tolcheewwan biroo makaa isaanii illee ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni biraan egaa virtual reality, augmented reality, mixed reality sirriitti konseptii isaanii adda baasuudhaaf akkuma garuu olitti ilaalle virtual reality gaafa jennu virtual reality is content which is 100 digital and can be enjoyed in a fully immersive environment. Virtual reality ni qabiyyee persentii 100% guutuu dijitaalaa ta'ee jechuudha. Dijitaalawaa kan ta'ee fi akkasumas naannoo guutummaatti nama liqimsu yookaan immoo immersive kan ta'e keessatti kan itti gammadamuudha yookaan immoo miireffatamudha. Akkasumas addunyaa biraa keessa akka wanta namni galeetti miira namaa kan goyoonsudha jechuudha. Persentii 100% immoo dijitaala wanta ta'edha, wanta qabatamaa yookaan immoo dhugaa naannoo environmental reality kan of keessaa hin qabne jechuudha. Eenyutu virtual reality? Konseptiin lammaffaan augmented reality itti gaafa dabaltu overlays digital content on top of the real world. Inni kun immoo qabiyyee dijitaalaa addunyaa dhugaa irratti overlay godhe jechuudha. Wanta qabatamaa hin taane tokko wanta qabatamaa tokko irratti overlay godhe yookaan immoo irra qabee agarsiisa jechuudha. Inni kun augmented reality keessatti fakkeenyi nuyi sila ilaalle snapchatii ture jechuudha. Wanti qabatamaan tokko yookaan namni tokko suuraa gaafa snapchatiidhaan ka'u nama sana irratti immoo wanta qabatamaa hin taane tokko filtarii ta'uu danda'a, gurraachessuu ta'uu danda'a, addeessuu wanta qabatamaa hin taane tokko nama irratti gaafa dabalu inni kun egaa augmented reality jechuudha. Dhugaa irratti wanta qabatamaa hin taane immoo irraan itti dabaluu jechuudha inni kun. Inni sadaffaan mixed reality is a digital overlay that allows interactive virtual element to integrate and interact with real world environment. Inni kun immoo mixed kan jennu kun immoo hordofsiiftuu dijitaalaa yookaan immoo digital overlay kan jennu kutaaleen fakkeessaa wal quunnamtii uuman yookaan immoo interactive kan ta'an naannoo addunyaa dhugaa waliin akka wal funaananii fi wal quunnaman taasisuudha. Baawundarii dhugaadhaa fi baawundarii addunyaa sobaa gidduu jiru kan balleessudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanti qabatamaan tokko ni jiraata. Akkasumas immoo wanti qabatamaa ta'e tokko qabatamaa hin taane tokko yookaan immoo wanti artificial ta'e tokko wanti harka namaatiin hojjetame tokko ni jiraata. Daangaa isaan kana lamman jiru gidduu balleessuudhaan akka wanta ta'e tokko ta'eetti walitti makee yommuu agarsiisu garuu mixed reality ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa irraa akkuma argaa jirtan kana namni maarkeetii keessa deemu kun taabileetii yommuu maarkeetii sana keessatti qabu
wanti dhugaan qabatamaan maarkeetiin sun keessa jiru haalli qabatamaan tokko wanti ijaan argamutu majiruu garuu wantoota qabatamaa hin taane wantoota namtolchee ta'an garuu yeroo inni itti taabileetii kana irratti agarsiisu immoo ni agarra jechuudha. Dabalataa inni kun egaa baawundarii namtolcheedhaa fi addunyaa qabatamaa gidduu jiru yeroo inni balleessu agarra jechuudha. Augmented realitiin garuu wanta qabatamaa ta'e tokko irratti wanta namtolchee ta'e tokko immoo irraan mul'isuudha malee guutummaan guutuutti fidanii irratti dabaluu miti. Inni biraan virtual realitiin immoo persentii 100 keessaa 100 addunyaa sobaa akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Yoo nuuf danda'ame egaa paartii itti aanuun chaaptarii kana kan goolabnu ta'a. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Amma deebinee wal agarrutti.